Ashamaa hordoftoota warqiituu biyya keessa fi biyya alaa teessanii kan hordoftan maraaf nageenya araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kootti galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa keessan akka taatan abdii guutuu waaqayyo irraa qaba. Kan eegee tiksee isaatii kanaan nu ga'e galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyo irraa qaba. Tola egaa guyyaa irraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirran isiniin jedha. Video ko haga dhumatti dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Like share gochuun na jajjabeessaa. Yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa isiniin jedha. Haga har'aatitti koomentii like share gochuudhaan kan na jajjabeessitan hedduu galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa guyyaa irraa viidiyoon kiyya piraankiidha jechuudha. Piraankiin kumee irratti dalaguuf qophaa'ee jira jechuudha. Garuu garaana nyaattee akkamitti akka irratti dalagu hin beeku. Baay'ee jaaladha waan ta'eef na biyya gala jedheeni jechuudha. Irratti dalagaa faanaan jechuudha. Waan ishiin jettu immoo walumaan laalla. Maaliif isa kana dura jechuudha biyyan gala yeroon jedhuun jechuudha. Waliin galaa na eegifaa jechaan hin ture jechuudha. Kontiraata yeroo xumuretti wajjin galan jedheen jechuudha. Ishiin illee gana akkasuma dabalattee jirti. Kanaaf amma immoo yoo ani ji'a tokko bichaan naafee qophaa'ee jira jedheen egaa shaantaa koo gadi buureetti argisiise. Piraank ishii godhaa waan ishiin jettu walumaan ilaallan isiniin jedha. Like share gochuun dagatinaa. Viidiyoo gadumaatitti naa daawwadhaan isiniin jedha. Turtiin keessan viidiyoo kumee wajjiniin haa ta'u kumee wajjinii wayiitii gochaa jirra. Isa san dhaggeeffadha. Maaramee jedhe wasaa si amana. Ati amma mana namantu moo kana hunda sitti arsiisee ta'u? Jechuun tikeettiin kan muramu ji'a tokko bichaan qabatti. Ji'a tokkitti tana keessatti gaa hundumaa qophaa'uun qaba. Kanaaf kan qopheeffadhe. Guyyaa naa muramu hin beeku garuu ji'a takka bichaadha. Eenyutu akkana jedhee garee dandeebi'ee maaliif taa'ee maal uffisee jiraatti dabaladhu. Galeen deebi'aa kanaan mi'achiin taa'u. Mee maarameen jedhe. Amma sa'aatii kanaan galee maalan hojjedha reen galeen deebi'aaf malee. Asumatti deebitamoo. Manuma jirtu kanatti. Enga. Asumatti hin deebi'u. Akkamitti jirtu tolee isheen jedhanii. Akkamitti jirtu tolee isheen jedhanii. Madadaadhumaanii kontiraata koo fixee galaa kontiraata fixuudhaaf ji'a meeqatu na hafe? Ji'a ja'an na hafa miti? Ji'a ja'asa fixeen galaa jennaaniin galtuu naan jedhan. Jennaani ishee haa ta'u galeen deebi'aa jedheen gaasaan akkasumaan jennaani. Yoo galtee kan deebitu ta'e immoo amma oduu kontiraanni kennuun oduu beezaan kennuun galtee akka deebitu. Naan jedha. Ishee amma galtee deebitamoo iddoo biraatitti deebitamoo asitti deebitare obsina nyaate. Iddoo biraachittan deebi'are asumatti dhufa malee. Inumaan badee. Maal badii qaba moo galanii deebi'u? Nan jedha. Galanii deebi'uun badii qaba moo ani hoggaan galee sukkoo ji'a takka irra hin taa'u biyya. Maal akkamitti irratti seenee daanee isaan bakka waan hoggaa takkatti dabalee bakka. Hoggaa tokko miti koon ijaarri mee hoggaa silaa hojii ajaa jechuun ani koo beektaa galuun kiyyan ooluu miti. Hoggaa ji'a ja'a qofa dabaladhee galaa jedhee yaannaani.
Isaan immoo hin danda'amu. Sila kontraanni abbaati. Hoggaa lamaa fi hoggaa lamatti faramtara miti ati hoggaa lama yoon guutta. Hoggaa lama guutuudha amma ji'a shan malee maaliin naaf ere? Kontiraata fixuudha. Fixee kana sanirra yoo teessee fixee hoggaa deemte. Ji'a shanasa fixee nan deemutti immoo beezaan kee hin dhumatu. Isaan immoo beezaa lammataa hojjisiisanii na erguu hin barbaadan. Siigalee amma dubbii. Akkasiga. Hidaarii galee cimqatatti nan deebi'ee dhufa. Cimqata ammas biyyaan oola. Hin ta'u? Maa cuqqaalamteere? Gala bakkaanis. Nan gala bakkaanis. Asitti sidha warra dangaltu maal galoo siin jedhan hin galu. Ji'a tokkoon dabala. Ji'a lamaan dabala adda kan jettu. Waan maaltu si barbaachisaati galuu koo jibbite moo? Yaa? Mincee? Galuu koo jibbite moo maaliif boochaan jedhame? Hojii galaka budaa. Shantaa keessatti godhadhee deemuudha. Shantaa keessatti godhadhee deemuu. Hin ta'u? Yaada sa'uu jedhatti malee gooti hin danda'amu. Maaltu hin danda'amne qoy? Maal waan jedhee oolu kan numateetu ji'a ja'atti dabalatte. Lakki jechuun ikko ji'a ja'a dabalachuu ikko nan danda'a. Garuu isaan akka hin deemu hin barbaanne malee. Maafiyaan hin hangalaa jedhin gaaman siisi. Itti mee maatii kiyyan barbaadennaan maatiin keetillee asaa dhufanii. Isin haa fidoodee adoottan tolu. Maatii kee eenyuuf fidee dhufa reene? Maatiin kee biyya Arabaatti galummoo na wajjini? Gaa ilaalee deebiin naa wayya malee. Fidee googga. Obsaan fidee guutu. Fideen dhufa fangaa maatii hundumaayyuu. Ijoollee yaa jaarraa koo kana du'atu na didee maraa kana shuffee ofitti dhaate. You don't eat no. What you eat? You eat rice. You take the Gargaraa isatti laaltan. vegetable. Come after a few. Maal jette? Yaa obsee to'ana du'an na didee maraa kana shuffee. Ofirraa ligateen deema jedhee tan eetittidha walii galee miti adaraa rabbeeti hoo. Maaloo obsee maaloo du'ana goote. Pirankii taate gaarra. Uffeen argita rabbinaa nyaatute maalin tolaati. Piraank. Argatamta galgala. Maaloo obsee qonnaan ofii ogeessee. Kanaaf biraankin hin jedhin kana dhugaa waaqaati. Saree beekatu gallakkistee adeegaa. Piraanki cimaa taateerta galgalaani. Dasti kumiyyee.
Obsee dhugaa Waaqayyootis mantala. Kun hin danda'amu piraankii miti kun. Maal jechuudha ree piraankii dhuma? Ani piraankii si godhe malee ani ji'a tokko miti waggaa tokkoyyuu fixeen galuu gana waggaa 10 biyya kana ta'a. Sariitti yaabsee dhigaasee nungadda. Abeet abeet biyya Oromaatitti hafinaan jettee na dhungatta gogati. Ayyi. Waan ittiin gallachuun jedhe biyya biyyataa ittiin gallachuun jedhe malee maali asitti argata. Ati ji'a gaani gana waggaa 10 taasisin jedhame. Maa waggaa 10. Egaa hordoftoota koo akkuma dhaggeeffattanii kumeen na abaartillee boochallee na dhungattillee kana fakkaatan isiniin jedha. Baay'ee muufattee baay'ee natti boocha dhugaa garaa na nyaatte boocha tooyi malee dafee itti numuun ture baay'ee boocha jechuudha. Kanaafiyyuu kana fakkaatan isiniin jedha. Haga dhumatti viidiyoo daawwadhaadha. Kumee koo baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabaja. Turtii gaarii siif haa ta'u siin jedha ishee.